Ashama harkafuun akkam jirtu daawwattoota Qubee TV oduu qubeeroo kanaa kan sinittum ani Leensaa Hordofaadha. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan oomisha dammaan waggaatti gara toonii 98tti ol guddisuu ishee himan. Itoophiyaan biyyoota addunyaa 10 damma baay'inaan oomishan keessaa tokko ta'uu ishee himuun Itoophiyaan biyya biqiloota gosa adda addaa qabduu fi haalli qilleensa ishees oomisha dammaaf mijataa ta'edha jechuun toora marsariitii dhuunfaa isaanii irratti maxxansan. Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa dandamachuuf hanga bara 2050tti baasii doolaara biliyoona 170 akka ishee barbaachisutu himame. Beekanitti akkalaa waan itti dabaltu qabdi. Yaa'ii haala qilleensaa Afrikaa jalqabaa Keeniyaatti gaggeeffame irratti kan hirmaate Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa dandamachuuf haga bara 2050tti doolaara Ameerikaa biliyoona 170 akka ishee barbaachisu kan ibsame yoo ta'u, baasii kana keessaas doolaarri biliyoona 34 ta'u biyya keessaa akka walitti qabamutu himame. Itoophiyaan karoora ishee kana jijjiirama qilleensaa ilaalcha keessa galchee fi waggoottan 30 dhufaniif misooma biyyattiitti adeemsitu jedhamee baatii adoolessaa darbe ifa gootee turte. Karoora Itoophiyaa waliigaltee Paaris bara 2015tti irra ga'ame akka ka'umsaatti fudhachuun qophaa'e kun tarsiimoo misooma haala qilleensaa dandamatu jedhama. Karoora kanaan biyyattiin bu'aa fi kasaaraa ishee shallaguun baajata haala qilleensaa kana ittisuuf dandamachuuf gargaaru waggoota 30 dhufan keessatti doolaara biliyoona 170 akka ishee barbaachisu beeksiste. Walga'iin jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffatu COP28 bara kana United Arab Emirates kan qophaa'u yoo ta'u, walga'iin kun yaadota walga'ii Paarisiin argaman hojiirra oolchuu irratti ni mari'ata jedhamee eegama. Itoophiyaa bakka bu'uun yaa'icha irratti kan hirmaatan Pireezidaanti Saahilewarq Zawudeen haasaa waltajjicha irratti haasa'aniin biyyoonni Afrikaa dhimma jijjiirama qabeenyaa qilleensaa irratti ejjennoo cimaa qabaachuu akka qaban dubbatan. Oduma kanaan wal qabatuun immoo United Arab Emirates deeggarsa misoomaan isaa haaromsa ardii Afrikaaf kan ooluu fi ardittii faalama irraa ittisuuf kan oolu deeggarsa maallaqaa doolaara biliyoona 4.5 akka taasiftu beeksiste. Pireezidaantiin Keeniyaa William Ruutoon konfereensii haala qilleensaa Afrikaa Naayiroobiitti gaggeeffamee jiru irratti haasaa taasisaniin akka jedhanitti waltajjii kana fayyadamuun seeneffama dogongoraa ardii keenyaaf hin malle jijjiiruun barbaachisaadha jechuun ce'umsi garaan isaa haaromfamuu fi faalama irraa bilisa ta'etti taasifamu Afrikaaf carraa addaa ta'uu ibsuun ardittiin dandeettii kana fayyadamuuf immoo deeggarsi maallaqaa akka ishee barbaachisu dubbatan. TRT'n akka gabaasetti sadaasaa fi muddee dhufu walga'ii COP28 Dubaayitti kan keessummeessitu United Arab Emirates konfereensii kana irratti deeggarsa investimentii annisaa haaromsamuu fi faalama qilleensaa ardittii ittisuuf kan oolu deeggarsa maallaqaa doolaara biliyoona 4.5 akka taasiftu beeksifte. Dhaabbata boba'aa biyyaalessaa United Arab Emirates dhaabbata annisaa haaromfamuu danda'uuf kan mootummaan biyyattii bulchu masdarii kan hoogganan Sultaan Aljabbar hojii misoomichaan Afrikaa keessatti pirojektoota annisaa haaromfamuu maddisiisuu danda'uu fi faalama irraa bilisa ta'e ijaaruun kan jalqabaa ta'uu ibsan. Walta'iinsa tarsiimoon bara faranjoota 2030tti annisaa qulqulluu fi faalama irraa bilisa ta'e meeggawaayitii 15 oomishuuf karoorfachuu isaanii Aljabbar himuun biyyi isaanii kanaaf immoo doolaara biliyoona 4.5 akka ramaddu beeksisanii dabalataan immoo qarshii biliyoona 12.5 qaamota adda addaarraa walitti qabuuf karoorfachuu isaanii ibsan. Akka ejensiin annisaa haaromuu danda'u addunyaa jedhutti bara faranjoota 2022tti Afrikaan kuufama annisaa haaromfamuu meeggawaayitii 56 maddisiisuu danda'u ishee ibse. Walga'iin Komishinii Ministeerota Itiyoo Somaaliyaa gaggeeffame. Walga'iin jalqaba Komishinii Ministeerota Itiyoo Somaaliyaa Moqaadishootti gaggeeffame. Walga'icha irratti ittaanaan muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin uummattoota obbolaan biyyoota lameenii kan fayyadan dameewwan walta'iinsaa bal'isuun yeroo carraalee jiran sakattaanuu ammaa jedhan. Walga'iin Komishinii Ministeerota biyyoota lameenii kun irra jireessaan dhimmoota siyaasaa fi nageenyaa irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsame. Magaalaa Finfinneetti guyyaan wareegamaa sagantaalee garaagaraan kabajamaa oole. Magaalaa Finfinneetti guyyaan wareegamaa sagantaalee garaagaraan kabajamaa jiraachuun himame. Magaalaa Finfinneetti guyyaan wareegamaa sagantaalee garaagaraan kabajamaa oolee jira. Guyyaan kunis mata duree biyya aarsaadhaan dhaabbattu jedhuun kabajamaa jira. Guyyaan kunis mata duree biyya aarsaadhaan dhaabbattu jedhuun kabajamaa oole. Hooggantoonni magaalichaas guyyaa kana sababeeffachuun dhiiga arjoomaa jiru. Waajjira kantiibaa magaalichaa irraa odeeffanne. Magaalaa Harar keessatti balaa abiddaa mudateen qabeenyarra miidhaan ga'uun himame. Balaa abiddaa halkan keessaa sa'aatii 10 irratti magaalaa Harar naannoo Shawaabar bakka addaa Taayiwaan jedhamutti mudateen qabeenya irratti miidhaan guddaan ga'uun himame. Pireezidaantiin naannichaa obbo Ordiin Badriin balaa mudate kanaan wal qabatee gadditti dhaga'amuu isaanii toora marsariitii hawaasummaa dhuunfaa isaanii irratti maxxansuun kan ibsan yoo ta'u, namoota balaa kanaan qabeenyi isaanii jalaa miidhaman gargaaruuf hawaasa waliin akka hojjetan ibsan. Obbo Ordiin naannoon balaa abiddaatiin miidhame kun lammiilee hedduuf carraa hojii kan uumee fi madda galii jiraattota hedduu ta'uu himuun sababni balichaa fi miidhaan balaa kanaan qaqqabe hatattamaan akka qoratamu gaafatan. Komishiniin poolisii magaalaa Harar sababa balaa kanaa fi balichaan miidhaan hangamii akka qaqqabe qorachaa akka jiru beeksise jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase.
Naannoo Tigraayitti godinaalee fi aanaaleen bulchiinsa yeroo Tigraay jalatti bulfamuuf fedhii akka hin qabnetu himame. Sablee Lamuu waan itti dabaltu qabdi. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waraana waggaa 2 erga gaggeeffame booda sadaasa darbe xumurameen rakkoo siyaasaa fi nageenya hamaa naannichatti mudate ilaalchisee ibsa laatani. Pirezidaantichi roobii kaleessaa ibsa kennaniin haalli nageenya naannichaa hammaachaa dhufuu fi ba'anii galuun ulfaataa ta'uu ibsani. Uummata dilee irra darbee qondaaltota eegumsa jala jiraniif illee haalli nageenyaa jiru kan amansiisu miti jechuun himan. Ibsi pirezidaantichaa kun magaalaa guddoo naannichaa Maqalee keessatti hiriira mormii paartilee mormitootaa sadiin karoorfamee ture dhorkamuu hordofee kan kennamedha. Hiriira mormii magaalaa Maqaleetti gaggeeffamuuf karoorfamee tureen walqabatee poolisiin naannoo Tigraay hooggantoota olaanoo fi miseensota paartilee mormituu sadii fi namoota biroo lakkoofsaan 20 ol ta'an to'annoo jala oolchuu beeksise. Irra caalaa mormii kanaa kan waaman paartilee mormitoota sadii paartii walaba Tigraay, Saalsaay Wayyaanee fi Baayitoonaa jedhamu. Jiraataan magaalaa Maqalee maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate tokko akka Addis Istaandarditti metti uummanni nagaa hedduun ganama barii gara bakka mormiin kun gaggeeffamuuf karoorfameetti deemanis poolisiin naannoo sanaa fageenya kiiloomeetira 3 irra akka hin darbine dhorkeeraa jedhe. Boodarra garuu gara humna fayyadamutti ce'uun reebicha gaggeessanis jedhe. Poolisiin fulbaana 5 bara 2023 irraa eegalee miseensa paartilee mormitootaa to'annoo jala oolchuu kan eegale yoo ta'u guyyaa kaleessaa durataa paartii walaba Tigraay kan ta'an Dajanee Masgabee, durataa Saalsaay Wayyaanee kan ta'an Hayyaluu Godifaayii fi hoogganaa paartii Baayitoonaa Kibroon Baharee ergaa hidhaarraa hiikamanii booda irra deebiin hidhamuun isaanii himame. Itti aanaa durataa fi itti gaafatamaan dhimma alaa paartii walaba Tigraay kan ta'an Alamasaggid Aragaay Addis Istaandarditti akka himanitti durataa dhaabichaa irraa dabalataan hooggantoonni paartichaa haaraa 8 gara iddoo mormiitti deemanii to'annoo jala ooluu dubbatanii. Akka paartileen kun jedhanitti mormiin kun haala yeroo ammaa Tigraay keessa jiru irratti xiyyeeffachuun waliigaltee nagaa mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti mallattoo hojiirra akka oolu dhiibbaa taasisuuf kan kaayeffatudha. Haa ta'u malee poolisiin naannichaa hiriira mormii magaalaa Maqaleetti gaggeeffamuuf ture kanaaf hayyama akka dhorketu gabaafame. Pirezidaantii Geetaachoo Raddaan ibsa isaanii keessatti hojjettoota nageenyaa duraanii irraa deebi'anii galmeessuu fi hawaasa bal'aa sochoosuun balaa nageenyaa naannichaa salphisuuf tattaaffiin eegalamuu ibsani. Manneen murtii poolisii fi dhaabbileen dimokiraasii biroo of danda'an akka hojjechaa jirra jechuun hubachiisani. Rakkoo nageenyaa amma naannicha keessatti mul'achaa jiruuf bu'uura kan ta'e rakkoo siyaasaa ta'uu pirezidaantiin kun mirkaneessani. Mootummaan naannichaa yeroof toora mootummaa fi paartii addaan baasuuf yaalii gochaa jiru akka farra abuutteetti fudhatamee bulchiinsa isaa irratti qoratamaa ta'uu himani. Godinaalee fi aanaaleen bulchiinsa yeroo jalatti bulfamuuf fedhii hin qabnee fi kanarraa kan ka'e sochii bulchiinsaan gufachiisan akka jiranis ibsani. Itti dabaluun qaamonni baajata ramadanii hojii bulchiinsa yeroo gufachiisuuf hojjetan akka jiranis dubbatani. Manneen hidhaa mootummaa hin beekne ni jirus jechuun dubbatan. Namoota duubatti hafanii fi sarbama mirga namummaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu akka jalqabanis himani. Guyyoota itti aanan keessatti duula gaggeessuun to'annoo jala oolchuu itti fufnas jechuun himan. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Amma immoo oduu maddeen alaa arganneen isinitti hima. Chaayinaan oomishaalee aappilii biyyattii keessatti akka hin fayyadamne dhorkite. Addisuu Muluu waan qindeesse qaba. Addunyaa irraa qabeenya diinagdeen sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu Chaayinaan oomishaaleen dhaabbata aappilii biyya ishee keessatti akka hin fayyadamne dhorkite. Dhaabbanni teekinooloojii addunyaa keessatti shoora olaanaa qabaachuun beekamuu fi teessoo isaa Ameerikaa godhate aappiliin Chaayinaa keessaa fayyadamtoota hedduu kan qabu yoo ta'u oomishni isaa biyyattii keessatti akka hin gurguramne hooggantoota olaanoo biyyattiin akka dhorkametu himame. Dhaabbanni aappilii dhaabbilee oomisha teekinooloojii irratti hojjetan ja'an kanneen akka Alfaabeet, Amaazonii fi Meetaa dabalatee dhaabbata gabaa teekinooloojii addunyaa dhuunfatee jirudha. Tarkaanfiin Chaayinaan oomisha dhaabbata biyya Ameerikaa aappilii irratti fudhatte kun walgaarreeffannaa Ameerikaa fi Chaayinaa gidduutti guddachaa dhufe daraan ooyisa jedhamee xiinxaltoota siyaasaa addunyaan uwwisa argatee jira. Chaayinaan biyyattiitti hojjettoonni dhaabbilee mootummaa keessa hojjetan bilbila iPhone yookiin bilbiloota biyya alaatii gara biyyattii galan hojiif akka hin fayyadamne akkasumas qabatanii gara waajjira mootummaa akka hin seenne dhorkuun ishee kan himame yoo ta'u ajajni kunis qondaaltota olaanaa biyyattii irraa akka darbe Reuters guyyaa kaleessaa gabaasee ture. Uggurri kun galii aappilii irratti dhiibbaa guddaa akka qabu himamaa kan jiru yoo ta'u Beijing bilbila iPhone dabalatee oomishaalee aappilii hunda irratti uggura akka taasiftetu beeksifame. Tilmaamni Chaayinaan hirkattummaa biyyattiin teekinooloojiiwwan Ameerikaa irratti qabdu hir'isuuf tarkaanfii kana fudhatte jedhus kennamaa jira. Akka gabaasni The Wall Street jedhutti Chaayinaan yaaddoo nageenyaatiin wal qabatee hojjettoonni mootummaa biyyattii waajjiraalee mootummaa keessatti oomishaalee aappilii akka hin fayyadamne dhorkuu ishee hime. Biyyattiin oomishaalee dhaabbata aappilii dabalatee dhaabbilee biyya alaa irraa bu'aalee elektirooniksii biyyattii galchan irratti dhorkaa akka keesse gabaasni kun ni mul'isa. Aappiliin galii isaa keessaa 90% maamiltoota Chaayinaa keessatti argaman irraa kan argatu yoo ta'u oomishni isaas Chaayinaa keessatti gabaa hedduu irratti argama. Murteen Beijing kun uggura Ameerikaan dhaabbilee teekinooloojii
irratti ka'aa turteef deebii akka kennus gabaasni kun ni eera. Uggurri kun kan dhiyaate karoora dhaabbanni Appilii torbee dhufu keessa bilbila moodela haaraa ta'e gabaa addunyaaf dhiyeessuuf jiru hordofee akka ta'ee fi hariiroon Chaayinaa fi Ameerikaa wal gaarreeffannaa cimaa keessa seenuu akkasumas tarkaanfii Chaayinaan dhaabbilee biyya alaa biyyattii keessatti hojjetan irratti fudhachuuf jirtuun akka ta'e gabaasni kun ni ibsa. Dhimma uggura oomishaalee isaa irra kaa'ame kana ilaalchisee Appiliin hanga ammaatti yaada kan hin kennine yoo ta'u, torban lama duras biyya ardii Eeshiyaa taate Indiyaanis oomishaalee elektirooniksii biyyoota alaa keessatti oomishaman gara biyya ishee akka hin galle dhorkuun ishee ni yaadatama. Hindiin uggura kana kan keesseefis dhaabbilee biyya keessa jiran balaa irraa baraaruuf akka ta'e himtee turte. Haaluma kanaan gabaasaaleen akka himaa jiranitti uggurri dhaabbaticha biyyoota ardii Awurooppaa tokko tokko irraas mudachaa akka jiruu fi kun immoo dhaabbaticha kisaaraa hamaaf saaxiluu akka danda'utu himame. Oduu ispoortiitiin taphattoonni badhaasa baalaandoorii bara 2023 kaadhimaman ifooman. Yenus Bashir waan itti dabalu qaba. Taphoonni kubbaa miilaa gulaallee Awurooppaa guyyaa har'aa ni taphatamu. Sa'aatii 11tti Kazaakistaanii fi Fiinlaand waliin, sa'aatii 1tti Luutiiniyaa fi Montenegroo waliin, akkasumas sa'aatii wal fakkaataa sa'aatii 3:45tti Faransaayii fi Ayirlaand waliin, Neezerlaandii fi Giriik, Cheek Riippaabilikii fi Albeeniyaa, Poolaandii fi Fooroo Ayislaand, Sarbiyaa fi Hangaarii, Deenmaarkii fi Saan Maarnoo, Sloveeniyaa fi Ayirlaand kaabaa waliin ni taphatu. Gulaalli waancaa Afrikaa har'a taphatamaniin immoo sa'aatii 1tti Angoolaa fi Maadagaskaar, Gaanaa fi Central Africa Republic, sa'aatii 4tti immoo Aljeeriyaa fi Taanzaaniyaan, Niijerii fi Ugandaan ni taphatu. Oduu ispoortii birootiin immoo kaadhimamtoonni badhaasa baalaandoor kan bara 2023 soddomni ifooman. Taphattoonni kunneenis Karim Benzema Real Madrid irraa, Andrii Onana Manchester United irraa, Josie Vardiol Mo'asala Liverpool irraa, Jamil Musiala Bayern Munich irraa, Bukayo Saka Arsenal irraa, Kevin De Bruyne Manchester City irraa, Jude Bellingham Real Madrid irraa, Kolo Muani PSG irraa, Bernardo Silva Manchester City irraa, Emiliano Akiezi Kvaratskhelia, Nicolo Barella, Ruben Diaz, Erling Haaland Manchester City irraa, Martin Odegaard Arsenal irraa, Ilkay Gundogan Manchester City irraa, Yasin Bono Goliega Egypt, Julian Alves Manchester City irraa, Vinicius Junior Real Madrid irraa, Lionel Messi, Rodri, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Kim Min-jae, Luka Modric, Harry Kane, Osmihin yoo ta'an badhaasni kunis onkoloolessa 19 ni ifoomaa jedhan. Hanga ammaatti kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu qubee waliin Aleensaa hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii gama kootiin yeroo gaarii.